kun sagalee Memu wala bagane la turu bakagenye yo kana wajitenye ira yo diratenye hayo gal manga yo gatenye wayar way namni la mabuza satibuza gudada to kolle na maol ira yo diratenye guruza gudada wayar ummata Oromoo dhaabbatee uummata mana guutuu uummata Oromoo hin qaamo uummata Oromoo hiiseetu uummata Oromoo mana hidhaatti guuru aduu uummata Oromoo dhaabbatu taate mootummaan uummata Oromoo dhaabbatu uummata Oromoo mana hidhaatti guuru mana irraa guddisiisu akkasumas qabeenya uummataa hin qaamo uummata ari'ee bosonatti baddaatti hin balleessu isa kana uummata Oromoo dhaabbatu jedhuu hin dandeenyu gabateennaan. Wayyaar kaddu durii nam lamaan dooyira mumali hadoire galche dhiira dooyira meegaluu maali jeey nagaraan dhumaa haluuna hamarimaani wayyaar kaddu yaa karaa gooroo yaa karaa calanqooti siif jechaan as deddeema uqummii lola dhagaa harargee shanyii mootii wayyaar kaddu Waldaa Gargaarsa Oromoo beektu Oraa. Waldaan Gargaarsa Oromoo ummata Oromoof gargaarsa gama hundaa taasisuuf kadhaabbata. Oromoon akka qaroo ijaatti ka eeggatu abdiillee kan irraa qabu. Garuu waggaa 25 duraa kaasee hanga ammaatti sirna cunqursaan biyyattii keessatti hojjechuu dadhabamee dhorkamee jirudha. Oraan Oromoof karaa hawaasummaa, fayyaa, dinagdee fi duudhaa Oromoo deebisuu irratti qophii xumuree hojiisaa biyya keessaa eegaluuf wayita jedhu ugguramee kan jirudha. Yeroo ammaas biyya waan hundaa gadhiifamee jedhamutti itti cufamee jira. Oraan sochii gargaarsaa gama hundaa hawaasummaa, fayyaa, dinagdee fi waan adda addaan jalqabuuf gama hundaan itti fufuuf waajjira isaa damee USA banee jira. Isinis balaa saba keessan irra bifa garaa garaan ga'aa jiru baraaruuf dirqama lammummaa keessan ba'adhaa jedha. Waamichi isiniif godha. Iimeeliin oraa USA Group @gmail.com. Iimeeliin oraa USA Group @gmail.com. lakkoofsi herreegaa baankii 1-2-4-0-0-1-5-0-3-8 dha. Koree USA oraa. Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin sagalee irbuu eegalee jira. Hanga xumuraatti nu faana turaa jechaa qophii keenyatti isin ceesisaa. Nu kunuunsuu qabdu silaa osoo beektanii numarraa nyaattanii numaa nu nyaatanii barattoonni keenya dhugaan falmatanii lubbuun kan darbanii. Ammam gahuu miti lakkoofsa harkaati Oromoon galaana burqaati duunee banne nuti si nyaattu miti maaltu wal'isatu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii sagalee irbuu har'aa kan jalqabnu dhaamsa sagalee irbuudhaan ta'a. Innis kunootiin.
jedhee dhiisuuf miti naan dubbadha har'a akka kaleessa miti. Oromummaa keessaniif irbuu hin sharafamne seentanii mirga saba keessaniif gama hundaan qabsaa akka jirtan qabsoon mirga abbaa biyyummaaf gaggeeffamu sadarkaa amansiisaa irra jiraatus waan hanga har'aatti nu harka seeneef wareega qaalii nu gaafate kana galmaan ga'uuf qabsoo daran jabaa fuuldura keenya jiru ta'uun qofa waan mirkanaa'uuf qabsaa'oon qeerroo fi qarreen maanguddoo fi daa'imman hojjettoonnii fi daldaltoonni kanneen oromummaa keessanitti ciccitan hundi sochii murteessaa gaggeessuuf gama hundaan of qopheessuun gaariidha. Mataa diinaa ol ka'uuf jiru cabsinee imaanaa wareegamtootaa kabajaa itti horuuf of qopheessaa qabsoos finiinsaa dhaamsa sagalee irbuutiin. Odinni sugara bareedu kana ifa wala garra wareega malubuu kanfala kunoo har'aas keenya gadi laafnu jala jabeeffadhu dallaa jalqabdee abdiin kutini akkaamte dhiisuun kuni qilee nu gata booda maqaan nu bada qawweeshiin sodaatini urrii gaara mul'ataa irratti leenca galaayi na buffisuutu nu fala qawweeshiin sodaatini urrii gaara mul'ataa irratti leenca galaayi na buffisuutu nu fala. Waboon waboodhaam waboon kaayyoodhaam warri uumama isaaniif irbuu dhugaa seenan dhugaa fi yeroo akkasumas haalatu isaan secca'am. Wabootti akka hojii kontiraataa seenuun gonkumaa hin danda'amu. Waboon waan uumameef mirkaneeffachuuf fedhaam. Waan humnaan uumamasaa dhabe humnaan deeffachuuf irbuu seeneem. Irbuu hanga lubbuu malee hanga mana argachuu, hanga lafa argachuu, hanga maallaqa argachuu miti. Waboon uumama lafa kanaa Oromoo jedhameef irbuu seenee lubbuusaa wareegaaf dhiyeesse. Warri wabootti maltan maal gochaa akka jirtan qalbifadhaam. Dantaa dhuunfaa yookaan dhaaba siyaasaa keessaniif jettanii wabootti hin malinaam. Hangamuu taatu gaafa murtiidhumaa halagaatti dhiyaachuurra ijoollee keessanitti dhiyaachuutu dansaadhaam. Warri wayyaaneef boqonnaa laattanii Oromoo akka cabsitan ajjeeftan argisiisuuf ummata keessan mana waliin gubaa jirtan wayyaaneen deebi'uuf biyyee arraabaa jirtu ega deebitee booda maal akka isin gootu gamanumaa qalbifadhaam. Waboo malteen miti, waboo shiraa siyaasaadhaan miti, waboo shiraan miti, humna waaqaa gaditti kamiinuu baduu hin danda'u. Waboo irratti maluun kaayyoo irratti maluudhaam. Kaayyoo irratti maluun Oromoo kaayyoo sana waliin jirutti maluudhaam. Kuni ammoo of balleessuu malee Oromoo balleessuu miti. Oromoo balleessuun Waaqa yookaan Allah yookaan Yesuusiin balleessuudhaam. Humni kana ga'u qabaachuu yaaduu mataansaayyuu yakkadhaam. Humna amma itti jirtani ammoo maatiyyuu kan balleessu miti. Waboo akka coqorsaa lohee balbala keessanirra dhaabbate atoo jiru bosonatti hin fiiginaam. Wayyaaneen waboo siyaasaa fi ummata lubbuutti ishee qabee jiruu fi HR 128 irratti murteesse cabsuuf karaa OPDO hojjetaa jirtu. OPDO'n qabsoo Oromoo cabsitee bakkatti deebi'uuf akka feetu waboon kan isaaf hubatame har'a miti. Iccittiin qawwee koo hin hiikkadhu isa kanadhaam. Wayyaaneen qabsoo Oromoo waliigalaa karaa OPDO rukuchuu barbaaddeetti. Kuni ammoo shira keessaan odeeffamee gadi ba'eedhaam. Naasuu kanatu OPDO Tigroota
Oromiyaa keessatti guddatan, Amaara keessatti guddatan, Oromiyaa keessatti haala adda addaan jiraatan OPDO keessaan ol fidaa dhufuun kanarraati. Woboon gaachana ummata Oromooti yennaa jedhamu hiikkaa mataasaa qabaam. Woboon gaachanummaansaa akka araadaa fi dhiiga baree dhaadatu ajjeesee dhaadachuufis miti. Woboo dura dhaabbatee warri ajjeefamaa jiran bareechee beekaam. Akka dhala namaatti gawwamfamanii hiriira duraarra akka jiranii fi akka hiriirsifaman eenyu akka ta'an tolchee beekaam. Gamnummaa kana abbaasaarraa barate, akaakayyuusaarraa horate. Maaliin dhufanii dhumarratti woboo waraanaa akka jedhamanis tolchee beekaam. Woboon dhiiga warra bareerraa hin dhalanne. Warra dhiiga bareetu isa dirqisiisee dhiigni dhangala'u akka hin dhaabbanne taasise. Warri dhiiga bare mana namaatti nama lolaam. Warri mana isaaniitti lolame ammoo ofirraa ittisuun dirqamaam. Woboon kan itti jiru isa kanadhaam. Woboon ilmaan cunqurfamoo waraana Itoophiyaa keessaaf carraa hedduu kan kennuuf jaallatee miti. Garuu yoo jiraachuu fi dhiisuu geessu innis Oromoonis maal akka godhan ni beeku. Oromoon akka Oromootti ka'ee diina haxaa'u hin dadhabne. Qeerroon ijaa yookaan gumaa dhaloota 5,000 ba'uus hin dadhabne. Waan ilaallatu hedduutu jira. Naamusi qeerroo woboo keessaa dhalate. Naamusii fi fageessanii yaaduu woboo abaa'oo keessaa dhalate. Diinni woboo magaalaatti harkisee akka lolu barbaada. Qeerroon guutuu biyyaa abiddaan akka gubu, saboota irratti akka ka'u kana barbaada. Maaliif? Kun akeeka diinaa kana ganamaa barannee hubannee ega jedhee woboon bubbuleeraam. Qeerroonis dhagaheeraam. Diina qofaa miti waajjiraa fi jireenya dhiiga Oromoo irraa argameen bashannanaa, jireenya Oromoo kuufatanii Oromoo hagabsanii yookaan hiyyoomsanii warra sooraman galgala tokkotti woboo fi qeerroon humnaan milkeessuuf woboo fi qeerroo warra waammatanis tolchee beekaam. Qabsaa'ota ka deebisu hin jiru. Kaayyoo isaanii, guyyaa isaanii, sagantaa isaaniitti waan barbaadan hojjetan. Woboon ofiif Oromoo fi Oromiyaaf of kenne. Sadan kanaan kasaaruu hin fedhu. Milkeessuuf waan dursa kennuufii qabu dursa kennaa. Waca har'aa, shira har'aa, diinummaa, bitamtummaa, gantummaa har'aa kana hunda mirgaaf adeemsa deemamuun booda dirree daanyaa ummati Oromoo jiru irratti wal arguu waan danda'amuuf ittiin jarjaru. Rasaasni woboo tokkoo fi tokkodha. Namni kanaan ofitti amane hin jarjaru. Lubbuu baasee sirbuun isaaf suusii miti. Suusiinsaa Oromoo fi Oromiyaadha. Darbees ilmaan cunqurfamoo qawwee malee jiraachisuudha. Ittiin maliinaa, hin fokkorinaa. Konkolaataan, baabur, xiyyaar namayyuu dabalate maal yoo godhan bara baraaf akka dhaabbatu wobootti himan, Oromootti himan. Yeroodhumaaf sirna cunqursaa biyyattii keessaa buqqisuuf qaama kam keessaa buqqisuun murteessaa akka ta'e wobootti himan, Oromootti himan. Har'a Oromootti hin malan, woboottis hin malinaa. Hidda dhabamuu qabu ciruutti jirraa jedhu. Waan waggaa 3 harka keenya keessa jira. Waan waggaa 1 duraas harka keenya keessa jira. Waan waggaa 43 fi 150
nu harka jira. Waan waggaa tokko duraaf qadaaddii tolchaa jirra. Bara baraan waan jiru qadaaduuf sarxee fi saraxxeen hin wacinaa. Waan finfinnee keessaaf hin maraatinaa. Yaada afaanii haga funyaaniin hin hollatinaa. Woboon hojii manaa waggaa 150 qadaadee hambisuu barbaada. Qadaaddii sibiilaa tolchaa jira. Riqicha finfinneen isa baasu sibiilaan ijaaraa jira. Dhaabaa jira. Tooftaa Moosaad waa hundaa waliin xaxanii ofiin bilisa jiraachuu rukuchuu barbaada. Sobaan mallattoo alaabaa biyyaa irratti kan sablammootaati jedhamee urjii fakkeessanii alaabaa irratti sarara wal xaxaa Moosaadotaa Itoophiyaa tokkitti xaxaan jiraachisuu fedhan sana xaxa sana hiikuu barbaada. Woboon akka odaa of danda'ee dhaabbate xaxaa hin qabu. Aduu qaammatee guddate xaxaan hin guddanne. Sanatu woboof bilisummaadha. Sanatu woboof walabummaadha. Sanatu qeerroo fi qarreef tokkummaadha. Akka odaa bargaagnee dura miilla lamaan dhaabbachuu barbaadna. Isa booda ummata keenyaaf gaaddisa yookaan gaachana taana jedha. Hiikkaan woboon gaachana Oromooti kan jedhamu. Dhuftee guyyaan dhiyaatee dukkanni bee addeessa. Karra guddaa irra geenye galma guddaa sossoneessa. Dukkana keessa deemee dhugaa barbaade. Jajooree dhugaa barbaade. Dhugaan ilmoo rabbiifi dhugaa barbaade. Jabaanee bilisummaa dhabnaa. Wayyaaneen karaa Oppiidiyoo waggaa 27 boodallee fokkoruu hin dhiifne. Admaasuu Daamxoo nama jedhamuun shira wayyaaneen bara 2004 kaasanii Oppiidiyoo keessatti guddatan oomishtummaa Taayyee Taklaayimaanootiin Addisuu Araggaafaa Oppiidiyoo dhuunfachuuf jiraachuufaa Alamuu Simeefaan kan as ba'edha. Fokkorriin isaanii har'allee itti fufeera. Fokkorrii waggaa 27 har'as dabalaa jiran. Oromoo likkinnaas gabbaalleen jedhanii ofii isaanii likkii seenan. Jeneraal Eenyuu Duulaas 7 woboo balleessina jedhe kunoo ji'a lakkoofsisnee jirra. Har'as Addisuu Araggaa fi Admaasuu Daamxoon afaan Oromootiin nutti dhaadachaa jiran. Qabsoo Oromootti dhaadachaa jiran. Nagaa mirkaneessuuf waggaa 28 guutuu ibsaaf fokkorsaan nagaa mirkaneessina jedhuun. Waggaa 27 hidhanii ajjeesanii waan kaayyoon hidhan ajjeesan sana waggaa 27 dhama'anii kaayyoon sun waggaa 27 boodallee galaana tahee irra galagaluusaa ijaanatu erganii barnoota kan hin arganne lakkii dhiisaa dubbiin borii akka sahar'aa kiraabata hidhatanii of dura gaazexessaa fi maayikii ittiin dubbatan naqatanii dubbachuu hin taatuu jennaanii. Boruu ummata galaana kana irratti labsii adabbii, hidhaa, saamicha, dhaadacha, doorsisuu kun waan isheen fakkaattu balbala keessanirra ga'ee dhaggeeffachaaf ilaalaa jiruuf lakkii boruu sin dhibdi jechuu barbaannaa. Bosonuma ofirraa fageessitanii, bosonuma ofirraa ilaaltanii kiiloomeetira 300-600 fageessitaniin ilaalinaa. Waan Oromoon gaggeessaa jiru balbala keessanirra jira. Akka bultanii kaatanii waan haaraa argitanii ta'uuf jira. Tarii bulanii ka'anii bakka bulan jedhanii rafanitti argamuun rakkoo ta'uu malaatii darban dubbatiinaa, hin dhaadatinaa. Bakka ho'aa raftanii bakka diilallatti dammaquu dandeessu. Kun dhaamsa keenyadha. Barayuun ol galtee yartuun nama doorsisa qeetti nu roorrisa.
isaa muraalchi alagaan haadha hiyyeessaa boochisaa saamtee saamsisuu bartee hin abdu waan harka kee eessumaaf ta'a booddeensa asumaaf ta'a boonnisa harkaan kennin diinatti ajjeesii du'i mana abbaa ajjeesee ilmoo jiraa gedirsuuf garaa laafuunuuf afaa laafnu garaa dhiira booree baafatu maqaa lammiin naadatu garaa maaliin arrafa agaraa maaliin arrafa ilmoon bofaa bofumaa si harkaa nyaattu sormumaa summii keessa facaasee saba ko addaan baasee nutu beekanne kunoo gocha duguggaa sanyii dhaloota kutu nurratti raawwachuu fi mudhii jabeeffatanii falmachuu qofa falli gobi. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Baaroo waliin gaafiif deebii kutaa tokkoffaa torban lama dura isin dhageessuun keenya ni yaadatama. Kan nu haftee turte kutaa lammaffaa irratti isiniif dhiyeessina kan jenne dhaamsa qeerroo fi uummata Oromoof kan qabanidha. Amma tokko kunoo caqasaa. Kaleessa akka wal taatee bahadiyaa kaabaa kibbaa giddu galeessaa walitti dhuftee miidhaan kun irraa haa ka'u sabni koo dubbisaan kun irraa haa dhaabbatu aadaan keenya deebi'u afaan keenya haa dubbatu biyya keenya irratti haa jennu ollaan keenyas nagaabu naannoon keenyas nagaabu kan jedhee falmate kun har'as gaaffiin kun hin deebi'u waan jiruuf waan xixiqqoo bu'aa waan garaadhaaf waan borii waan xiqqoo jedhee kaayyoo dhaabbataa borii egeree dhalootatti darbu waan gaarii hojjechiisuu nama danda'u isaaf dhaabbachuutu irra jira malee bu'aa xixiqqoo har'a jala deemamu jedhee kaayyoof gaaffii kaleessa gaafate irraa deebi'uun qabu gabbe akkuma kaleessa kuma isaa dhaabee harka qullaa humna amma funyaalitti dura dhaabbate har'as gabba'ee gaafachuu qaba. Kana gabba'ee gaafachuu qaba kaleessa obbolaan keenya gaditti dhufne maaliif dhufne jedhee gabba'ee gaafachuu qaba. Akkasuma immoo weellistoonni keenya kaleessa bu'aa guddaa kan hojjetan daggala keessatti isa ta'u magaalaa diinaan dura keessatti isa ta'u waan gurguddaa kan hojjetani har'as gaaffii sabi isaanii obboleessi isaanii du'aa jira inni har'a Wallaggaatti du'aa jiru inni har'a Boorana keessatti du'aa jiru inni har'a Gindabarat keessatti inni har'a Horroo Guduruu keessatti inni har'a Amboo keessatti inni har'a Salaalee keessatti du'aa jiru hor Arsii Baalee Harar iddoonni ga'uu dhaabbatutu hinafu achuma gaa'u isaa kanaaf immoo mallattoo kan ta'u ilaa poolisii afaan isaan baasanii irratti gadhiisan ilaale kanaaf artistoonni keessanii ka'a wanta dhugaa dubbatu dhugaan sun inni kaleessa dhala namaaf dhaabbatu addunyaa kanaaf irratti akka dhala namaa taatee sabummaadhaaf dhala namummaadhaaf dhugaadhaaf akka dhaabbatte har'a dhugaa kanaaf falmuu qabdaa gabbaatee dubbachuu qabda. Hayyoonni keenya immoo mana keessatti gallee ofumaa garaachaan gubannee ofumaa miidhamnee ofumaa argannee ofumaa aarree ofumaa keessatti baanee ofumaa baanee dubbannee baduurra ol ijaaramee keessaa alaatti furmaata kaleessa dhibee waltajjii guddaa waltajjii biyya keessaa biyya alaa dabalatee wanti kun dhibeetitti ka'amee irratti haasa'amee lollee wareega kaffalchiisame wareega lubbuusa ta'u wareega dinagdeessa ta'u wareega waan barbaachisa ta'u itti kaffalee waan kana saba keenya addunyaa kana jalaa baasuu qaba. Naannoo gaanfa Afrikaa kana addunyaa keessaa baasuu qaba. Yoo danda'ame abdii fakkii addunyaa kanaallee kan ta'u bu'uu danda'uu qabaa kan hin jirudha dhaabsi bu'a. Biyya keenya gubbaa jiraachuu dadhabne halkan taanaan guyyaa yaaddoon dararamne shillimi abjuudhaan shokokii dammaqne bakka bultii hidhamne nu kunuunsuu qabdu silaa osoo beektanii numarraa nyaattanii numaa nu nyaattanii barattoonni keenya dhugaan falmatanii lubbuun kan darbanii. Ammam gahuu miti lakkoofsa harkaati Oromoon galaana burqaati duulee banne nuti si nyaattu miti maaltu wal dhiisata. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya xumurameera. Yeroo biroo ammoo qophii biroo walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadha. Horaa bulaa.
akka urjii samii bakka hundaa ifne ifa keenya daamsuuf dukkanaan kaatanii barumaan baraanii dukkanaan nu haa'uu ati gadhiisanii nun irraanfatinaa jedhanii dhaamanii babbareedan teenya bakka dhugaasanii kaamittiin dagannaa ifa isaaniin deemnaa kana ta'uu beeknaa.